imala diddaa gabrummaa sadaasa 19 sadaasa 30 bara 2019 biyya Egypt magaalaa Kaayiroo keessatti uummata Oromoo bal'aan eebbifamee jira. Imala diddaa gabrummaa eebbifamee jira. Hamilee AGM Media Ummata Raja Afrika Arka fi dhageetti odeeffannoo haqaa Dhabbata Ummata Ohartiif barnoota Sagantaa qulqulluu Inka Buree Maqaa AGM Ummatarraa ummataaf. kabajamtoota manguddoota keenyaa, kabajamtoota dubartoota keenyaa, kabajamtoota shamarran keenyaa, kabajamtoota qeerroowwan keenyaa hundi keessanuu guyyaarraa yaamicha Oromummaa awwaachuudhaan bakka kanatti eebba kitaaba kanaatiif argamuu keessaniif yeroo tokko dhuma keessaniif hamilee itti aansuudhaan akkuma aadaa Oromootti eebba kitaaba kanaa sagantaa eebba manguddootiin eegallaa kallattimaan gara eebbaatti isin dabarsaa. Eebba kanarratti waa lama goona. Tokkoffaa saganticha eebbaan bannaa, lammaffaa immoo manguddoonni as dhufan kuni kitaaba imala diddaa gabrummaa jedhu kan dargaggoo Siraaj Sabaatiin biyya kana keessatti barraa'ee battaluma kanatti nu eebbisanii waan itti ashagame kana irraa nu ciranii jechuudha. Sagantaa lamaan kana raawwannaa amma sagantaa lamaan kana raawwannee booda sagantaa itti aanutti dabarraa. Sagantaa eebbaatiif manguddoota sadii filadhaa. Abbaa Oromiyaa achirraa, Abdulqaadir Nuuree asirraa, Sheekh Awwal asirraa hamileedhaan gara waltajjiitti nu simadhaa. Hamileedhaan shab rab Abbaa Oromiyaa Sheekh Awwal, Abdulqaadir Nuuree شب رب بسم الله يا ربي نغرغاري يا ربي بلا نراقب يا ربي نقجلش متى درين كأنك أكنت فكاتوت سديد قبرما كان جرونت فكاتا بفهمني كتاب أردا أكسيمي تنرتي ولي مقالنتي فكات غرو كانوا دوبا مبه مو ددا قبرما فبيا كان كيسات رفنينتي فكات انفود أن نجنة دنة ندوبا نموتو ولي تدمر مو في بلسجان لين دوبا مبه نتي فكاتا سنبودا دوبا يوتش كيسات كارغا نوتات سراج ماتش سراج سبا برسيسا نوباسا نتي فكات كنا فو كنا يوم من الباتا كنا جالت تنلس سنة كس متو كنا يا ربي همان الرقابي يا ربي بلا كمال الرقابي يا ربي كلينسا همان الرقابي يا ربي أدور بلاد يمتنور راكبي يا ربي درجة كيسة كأنه بكان نوجاي يا ربي شمران تينه بكان نوجاي يا ربي علماء كأنه يا ربي بكان نوجاي يا ربي فيانو كن يا ربي بيتنا كيسة تنو إملا كيسة جرا يا ربي فيانو كن يا ربي هم تو كمال ينور راكبي يا ربي أفهم تو كنو تاسيس يا ربي ددا قبر ما مرجتي بكاتم ما كيسة تي وان شينا كرنا منيا تو سو كيسة تي ميتني وننجنة كتابني كوني ويتباهو وسو بيون نرجتي وروني بكاتوني hayyoonni fi dhaabonni siyaasaa keessa jiran maqaa baqatummaa keessatti kitaaba kuni bahu jechuun an akka onnee kootitti waan argitanii hamilee kiyya nagammachiise jechuudha. Kanaafuu argitee fuulduratti irree warnoon akkasii ittuma nuuf uftanii yaa rabbi balaa nurraa qabi, yaa rabbi hamaa nurraa qabi, yaa rabbi afaan tokko nu taasisi, yaa rabbi jiruu fuulduraa nu taasisi, yaa rabbi warra afaan tokko nu taasisi, yaa rabbi biyya nagaa nu godhi, yaa rabbi dawlaa nagaa nu godhi, yaa rabbi qilleensa nagaa nu godhi, yaa rabbi bobbaateena nagaa nu godhi, yaa rabbi samii fi dachii nagaa nu godhi, yaa rabbi rooba nagaa nu godhi, yaa rabbi qilleensa nagaa nu godhi, yaa rabbi hamaa akka malee nurraa qabi. Galatooma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا ربي تكون قد. آمين. يا ربي تكون قد. آمين. يا ربي رجع روما على التنوباس. آمين. يا ربي رجع روما أدو التنوباس. آمين. أورمونا فنمتي ترتي بأجرتي كونوا سوتشو أجرتي سوتشيتنا يا ربي رجع نوجد. آمين. يا ربي نوجد. يا ربي نوجد. نما وبيك أورمو ما بيك يا ربي نوجد. نما والبيك يا ربي نوجد. نما والتلج يا ربي نوجد. يا ربي نتلج. يا ربي نتلج. إيه بأجرتني كتابك أنا أجرتني يا ربي
dhugaa nu godhi yaa rabbi dhugaa nu godhi mucaa kana agartanii ija nu qabnu ija oromoon qabdu agartanii kaayiroo kana keessatti waan gaarii mul'ise waan takkaan argine mul'ise yaa rabbi mucaa kana nu mul'isi yaa rabbi nu mul'isi yaa rabbi nu guddisi ijarraa yaa rabbi nu hambisi yaa rabbi nu hambisi oromoo takka godhi afaan takka godhi ka biyyaatiif ka alaallee tokko godhi dhugaa teena yaa rabbi nu baasi dhugaa teena yaa rabbi nu baasi oromoo afaan takka nu godhi akkisun toltu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجا ولتني أكم ولتن نجا جرتو بي نجايا كايرون نجايا إسن نجايا بقى نجا دفتن بدورا واتوك جوجو بربادا سونيس كوري جلكا الرجال كبدة أكا سرني قويا هراكون بريدو وان كان غوتن غلاني كيسن بلسوما هاتاو سننجر akkasuma siraaj sabaa dargaggeessa xiqqaa qeerroo lafaa dhufu gochi inni godhe ammootuyyuu gocha waan guddaa namaaf godhu barumsa guddaa kitaaba kanarraa argannaan jedhee yaada maaliifuu jennaan oddoo baqaa keessa taa'ee rakkoo baqaa wajjin kitaaba kana fakkaatu nuuf barreessee jira fakkeenya akkanaa kana ijoolleen teenya qeerroon qarreen magaalaa kaayiroo keessa jirtan warri baratanii carraa barumsaa argatanii garuu barumsa san osoo hin xumurin baqattummaan roorroon akka isa baaftetti biyyaa isin baafte magaalaa kana keessa hedduutu jira jechaan maqaa dha'uunis ni danda'ama jecha kanaaf siraaj sabaa fakkeenya nuuf ta'ee kitaabni barreeffamuun seenaa waan beektanirraa yoo xiqqaate guruppiidhaan walitti dhufamee seenaa oromoo lafa kaa'uun dirqama mataa maraatii jechuudha kanaaf dargaggoo siraaj sabaa hamilee jajjaba isinaaf kennaaf hime harkadha. Manguddoonni qabsoo oromootiif biyyaa yaa'anii oromiyaa isaaniif arguun isaaniitti agartee hawwii taate baay'ee nu keessa jira kitaaba dishikinarii jechuun ni danda'ama garuu rakkoon adda addaa kitaaba agarteetiin akkasiisan maxxansuun isaan mudachuu ni danda'a jechaadha akkasuma manguddoota keenya kan maqaa dha'uun barbaanne isaan kan beekan osoo lubbuun jirtan seenaa oromoo garatti qabataniitiin hin du'ina barreessaa lafa kaayaa qeerroo dhufaa jirtuuf barreessaa lafa nuu kaayaa isin hin jenne akkasuma nuti ni teenna shamarran oromoo magaalaa kaayiroo keessa jiran carraa hojii argataniitiin nu horataatiin hin jiran jecha akka nuti babbareennee uffannee akka gaariitti deemnu namni nu godhe shamarroota tana jecha shamarroonni carraa kitaaba barreessuu yoo hin danda'in warra kitaaba barreessu kana qarqaaruun agartee isaanirratti barbaachisaadha jecha kanaaf abbaa warraa keessanii obboleessa keessan nama fira keessanii walitti guruppiidhaan akka inni carraa akkanaa kana argatee kitaaba barreessee ilmaan oromootiif bu'aa boruu lafa kaayu akka nuu qarqaartan kabajaan isin gaafanne jechaadha. manguddootaa fi sheekonni sheek Abdul Jaliil faa maayirraa amma dhufanii namoonni as keessa jirtan marti keessanuyyuu namni aguma walitti yookaan ijumaa wal argeetiin hin jechaaf keessaan waame carraan kun silaadha carraa sheekotaati carraa manguddoo Oromoo qabsoo Oromoo keessatti kaleessa bosona keessatti dhiiga tufaatiin hin turte sila carraan kun carraa isaaniiti akkasuma abbaan Oromiyaa nama umrii isaanii kana guutuu qabsoo Oromootiif ifaajaatiin hin turan jecha namoonni baay'eetu jira ijarraa nu hambisaa galatoomaa bakka nagaa dhuftan isin hin jedhu. kanatti aansuudhaan siraaj kenna kitaaba kana kitaaba diddaa gabrummaa kitaaba kana fakkaatu nu qopheessiteetiin hin jirta biyya ambii walitti hidhaamu yookiin madammarii jettee miti waan madammarii sana agarteetiin hin diigu akka nu barreessitu ammas abdiidha hamileedhaan naalti kenna. Siraaj sabaa baga rabbi guyyaa kanaan si ga'e baga rabbiin guyyaa har'aa kanaan si ga'e ammallee hamileen ta'e hamilee geettuu haa taatu.
waan ati barbaaddu guutuu rabbi siif haa kennu ilmaan oromoo warri bakka kanatti argamtanii isa gammachiiftan guutuu rabbi yaada muraada isinii haa guutu yaa rabbi afaan tokko nu godhi yaa rabbi afaan tokko nu godhi qeerroo hinaaftuu akka siraaj sabaa kana yaa rabbi nu dabali qeerroo hinaaftuu akka siraaj sabaa kana yaa rabbi nu dabali warra wal ta'u yaa rabbi nu godhi warra wal ta'u yaa rabbi nu godhi guyyaan har'aa guyyaa agarteetiin gammachuuti guyyaa gammachuu har'aa kana dhuftanii isaan waliin qoodamuu keessaniif galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u isinin jedha isinin dheera seenee ofolchaa galatooma. Deebina sagantaa tokko jiraata taasine mee yeroo tokko maanguddoota keenya kana irra deebiidhaan haamilee itti haasuudhaan anillee buru bakka isaanii tana bu'a eebba gabaabnu wayii eebbisaa iltee dinna faatee waaqni nu dhagaye lafti nu dhagaye gadaan nagaye gadaa mojjiin nagaye gada bissi galchi gadaa si hulluusi waraana qaqeesi oromoo jabeesi oromoo nama qaqaa itti nu bulchi doloon looyaasi yaa agabbisi jinfuu tuuli tuulaa diinaa diigi oromoo bifaa si godhi biiftuu ganamaa si godhi korma nyaaraa si godhi ejersa gaaraa si godhi laftana itittuun oobaasi bilisummaa deebiin oobaasi walabummaa deebuun oobaasi tunagatoo tuuti haa qabattu. Egaa hagara jenne itti aansuudhaan ajandaan keenya ka guyyaa irraa asitti walitti qabamneef kitaaba asitti agartan kana eebbisuu fi kitaaba kana manguddoonni kunniin nama tokko hin dabalaa fi nama afur hin ta'anii qola isaa kana irraa nu kaasanii isin duratti eebbisanii jechuudha. Yeroo kitaabni kun eebbifamu hundi kennaa bakka jirru ol kaaneetiin hamileedhaan goona as nama sadiitu jira. Ayee kitaaba baruun duratti sagantaa mijuutu jira jedhanii warri mijuu qopheessitan mijuu keessan gara waltajjiitti nu fidaa akkasuma dargaggoo Siraaj sabaaf hamileedhaan gara waltajjii hamileedhaan Siraaj shab rab 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 itti aansuudhaan ulamaatu nu keessa jira sheekatu nu keessa jira sheeka kennaa Sheekh Abdul Jaliiliin isaanillee hamileedhaan gara waltajjii shab rab shab rab shab rab shab rab shab rab shab rab akkasuma hangafoota qabsoo bilisummaa Oromoo warra osoo nuti hin dhalatin dura qabsoo Oromoo tana finiinsaa turan Jeneraal Aadde Raggaatu Roobaa fi Abbaa Faayoo Ahmad Ajmal hamileedhaan gara waltajjii shab rab. Egaa itti aansuudhaan sagantaa mijuutu qophaa'a. Sagantaa mijuu kana shamarran keenya uffata aadaa Oromootiin miidhaganii as jirantu dargaggeessa keenya Siraajiin nu dhandhamsiisa. Amma sagantaa mijuuti eegala. Siraaj duratti as bahe. Hamilee maanguddoota hundaa dhandhamsiisa hunda isaanii hundi isaanii warra qabsoo kanaaf aarsaa guddaa kaffalanidha. Saniillee hiika irratti haa dhuunfatanii. itti aansuudhaan warra dhangaa kana nu qopheessee asitti nu dhiyeessee obboleeyyan teennaa uffata aadaa Oromootiin miidhaganii dhufan kana hamilee yeroo takka hamilee itti aansuudhaan dargaggeessi keenya obboleessi keenya Siraaj gara duraatti as bahi akkanas gootu Siraaj.
obboleeyyan keenya obboleeyyan isaa obboleeyyan keenya hunda Siraaj jireenyi biyya baqaa osoo isa hin daangessin mataa isaa itti dhukkubsee arjooma hagana ga'u kana uummata Oromootiif arjoomu isaatiif ililli badhaasa fidanii fi haamilee kennaafi Siraaj kabajaadhaan irraa fudhadha. Dhufaadhaa galatooma. Itti aansuudhaan akkuma sila jennee kitaaba kanatu battala kanatti eebbifama. Miidiyaaleen garaagaraallee kallattiidhaan tamsaasaa jiranii warri biyya biraa taa'ee biyyoota Eeshiyaa, biyyoota Awurooppaa, Afrikaa, Ameerikaa keessa taa'ee nu daawwataa jiru jira. Ergaa gabaabduu isaaniif dabarsee isinitti deebi'a. Hordoftoota keenya daawwattoota biyyoota garaagaraa keessa jirtanii eebba kitaaba imala diddaa gabrummaa biyya Ijipt magaalaa Kaayiroo keessatti eebbifamaa jiru daawwataa jirtan. Bakkuma jirtanitti gammachuu kana nu wajjin qooddadha. Isinis baga gammaddan nus baga gammannee hunda keenya baga guyyaa ganaan nu ga'e jenna. Tamsaasni keenya kallattii akkuma itti fufeetti jira hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan ammas affeerraa teenna. Egaa kana jedhee immoo gama keessanitti deebi'a. Kitaaba kana qola isaa irraa ciruun duratti haasawaa gaggabaabaa ustaaza keenya Sheekh Abdul Jaliil qabsooftuu teennaa addee Raggaatu Roobaatii fi abbaa keenya hangafa qabsoo abbaa faayotiif carraa gabaabaa kennaa gabaabsaniitiin ergaa isaanii dabarsan. Ustaaza sinirraa eegala. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بوليانكيا أنا أكاد متاكياتي قمتشو قدنا دعامي قوي أراكنا جاتشو قمتشو أكا متاكيات تصونتهين وان سبنيكي نغرتني أما دورا هنرغتين yookaan amma dura dalagee hin dabrin yoo keessattuu Kaayiroo keessatti agartee waan akkanaa hin argama jennee biyya bakkaa tana keessatti hin argama jennee yaadin argamuun baay'ee tokko waan na gammachiiserraa. Obboleessi keenya Siraaj umritti yookaan nu keessaa irra xiqqaa ta'uu danda'a. Umrii isaa kanaan yeroo ilmi akka hiriyoonni isaa agartee yookaan shiisha kifi yookaan feesbuuk irratti yeroo isaanii guban yookaan waan agartanii adda addaatitti yeroo isaanii dabarsan dhiisee kitaaba safaa haganaa baay'atu agartanii dalaguun waan guddaadha. Waan barreessuun qabdu nama barreessitu beeka. Hagam akka nama ulfaatu, hagam haga yeroo nama gaafatu, hagam haga nama agartanii dhibu nama dalageetu beekaa jechuudha. Waan hagana ga'u barreessu miti fuula 10-20 katabuun yaada qulqulluu tokko lafa kaa'uun baay'ee ulfaata. Inni kana hunda baatee dalaguu jechuun niyyaa guddaa inni qabu akeekaa jechuudha. Wanni inni kitaaba kana irraa cuunfee as baase osoo walitti deebifnee fuunee kakkanaa 100 yookaan yoo xiqqaate kakkanaa 10-20 ta'a jechuudha. Inni cuunfee keessaa achi hambisee keessaa as nu baase. Kanaaf duraan dursoo wanni obboleessa kiyyaan jedhu baga gammaddee baga as geettee jechuun ni barbaada. Itti aansuudhaan ummanni keenya yoo durallee karaa ifaajaa jiraate amma tarkaanfiin irra jiru fuulli inni deebi'ee jiru fuula sirrii akka ta'e mul'isaa jechuudha. Duraan nama gurguddatu waa katabaa nama gartee dakaatiraa gurguddarraa waa eeyna malee namni dargaggeessaa umrii kanaa waan hagana ga'u baasee nutti dhiyeessa jennee hin yaadneeyyu. Amma sadarkaa nu irra jirru sadarkaa bilchinaa sadarkaa agartanii tarkaanfii sirriidhaa akka irra jirru mul'isaa jechuudha. Kun asumaan horiyoota keenya akka isaa barattoota agartanii jiran ka duniyaarra jiran bakka jirat akka waan kanarratti hirmaatanii halkanii guyyaatti agartanii barreessanii waa lafa kaayanii jechuu barbaada. Maaliif seenaa Oromoo yoo laaltan hedduun isaanii kitaabbiin alagaarraa argataa jirra malee kitaabbiin Oromoon ufi barreesse kalafa jiru hin turre yoo jiraatellee xiqqaadha. Kana sababni isaa maali? Baratuu dhabuuf irra dalaguu dhabuuf yeroo dheeraaf agartanii ummanni keenya duubatti hafiinsa keessa tururraa akka ka'e barruun hin jiru ture. Barruun jiru agarraatiitti seenaa qoba arrabarraa dhufuu fi ka godaa fi gaara hunda jiru keessaa dhagarra jiru malee ka kitaaba maxxanee jiru baay'een turre jechuudha. Amma garuu yeroo kana keessatti sadarkaa amma irra jiru kanarraa akka gara of duraa deemnu kan nu gargaaru waa barreessuudha.
namni yoo an barreessin kaarra jiru kana dhugaan seenaa isin namni har'a jiru kun waggaa 100 achirra jiru yoo kaarra jiru kun waan kaayin waggaa 100 warri dhufu waan nuti asitti Kaayiroo keessatti taane himuun danda'u jechuudha. warri 50 waggaa 50 keessa turan kaagartanii gara biyyaa deebi'anii gara fuula rabbii deeman akka muftii bottoo faa akka Sheekh Muhammad Siraaj faa biyya kana turan akka Sheekh Muhammad Nuur faa kaasitti amriitan rabbi rahmata isaanii haa godhu ummata qabsaawanii biyya kana keessatti rakkataa turanidha. rakkinna irraa kaka'e dokumentiin isaanii ka ittiin baratan Sumaalee jedha. maaliif Itoophiyaa tahanii ittiin galatuu waan hin dandeenyeef isa asii qabatanii biyyattiin galan hidhaa waan ta'uuf hattan dokumentii isaanii ka hojjetatan ka ittiin baratan Sheekh Muhammad Siraaj Kolobaa aalimni guddaan asirraa galan shahadaa isaanii asit dhiisanii biraa deeman hiriyaa isaanii Sheekh Muhammad Nuurin biratti isaan tunatti hime seenaa akkanaa hadhootuu tana keessa dabre ummanni keenya har'a waan san namni kun beekaa namni jiru kun waan irraa beeynu jira wanni beeynu tokko hin jiru ummanni sun har'a asitti ilmaan isaanii hafanii biyya kana jiran namni ilmaan isaanii san ilmaan namoota sanii har'a maqaa isaanii beeku ijraatuma isaaniitu namni beeku jira ilmaan Haji Hussein Suraa bakka tana jirti namni isii beeku jira gatamanii waa tokko nam tokko ka isaan hin beeyne mucatti Haji Suraa ofii kiyyaa balbala itti seenee dhaqee dubbise nama biyya kanaatti heerumtee jirti nama kenna waan Oromoo jedhamu tokko hin beeytu seenaa gurguddootu beedhamee biyya tana keessatti hafee jira jechuun nama kennarra wanni ga'e waan lakkaamee dhumuu miti wantootuma akkanaa kana qofa osoo walitti katabanii kaayanii mataan isaa kitaaba waan ilmoonni keenya itti hajaman tokko jechuudha. kanaaf namoonni keenya ka shabaabaa ka biyya kana jirtan waa'ee qabsoo irraa tahee waa'ee seenaa Oromoo irraa tahee itti yaadamee akka dalagamu isiniin jechuu barbaada gara shabaabaatiin. keessattuu waa'ee seenaa Oromoo ka biyya kana jiru afaan Arabiitiin barraa'ee ka jirutu jira hedduun ka dubbatamu wanti sun amma durallee akka hawaasatitti haasaamee lafatti hafe osoo lafatti hafuun taane itti yaadamee wanti biyya tana keessatti galmaa'ee jiru seenaan Oromoo ka gartee biyya kana keessa jiru nama jiruuf har'a laafadha nama sin jirreef immoo guddaadha wali qabamee osoo barraa'ee gaarii natti fakkaata akka ishee warreef jedhan wanti sun illee waan jabaadhaa irratti haa yaadamuudhaam sakiyya ta irraa booda irra deebi'ee obboleessa kiyyaan bakka gammaddee bakka as geettee ammallee rabbi agartee tanaa ol si haa dabaluu jechuu ni barbaada ilmi gaarii rabbi si haa kennu rabbi si haa guddisu ilma barakaa ilma biyyaan deemu rabbi si haa taasisu ilma barakaa rabbi si haa taasisu ilma guddatu rabbi si haa taasisu jechuu barbaada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi itti aansuudhaan adde Raggaatu Roobaa fi abbaan Faayoo wal duraa duuban haasawa gaggabaabaa taasisanii san booda gama sagantaa taanutti dabarra. waliif sinna carraasin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Oromiyaan Oromooti Oromiyaan Oromooti Oromiyaan Oromooti ummanni Oromoo ammallee ni falmata waan nurraafe ni guuttanna dhiifa magaana muutu waa'uma beeku fakkaata dhiifa manaa godhaanarra laalina baga qabsooyne baga dadhabne dadhabbii hedduu dadhabne wareegee hedduu itti kafalle gabrummaa tana diddaa hayyoota keenya beeytota keenya kaarra nurra osoo nu jiraatanii har'aan tana nu caalan meeqa qabsoo kanatti gartee diddaa gabrummaa kanatti dhabne jechuudha baga qabsaan ummanni hayyoonni keenya gootonni keenya baga qabsaan firii wareega isaanii lafatti nafu firii wareega gootota keenyaa lafatti nafu dadhabbiin hayyoota keenyaa lafatti nafu dadhabbiin Sheekh Muhammad Rashaad fa'aa lafatti nafu dadhabbiin ilmaan Oromoo lafatti naftu akkasiitii dhiifama naa godha wannin jechuu barbaadu arraan tana dhugatti gudeen teenya haati ilmoo tana nu dhalte
rabbiin kaaliini nuuf haa jiraachisu ammallee gadaameessaan oromoo ka akkana rabbiin kaaliini nuuf haa oomishiisu abbaa keenya ka isa nuuf dhalchees rabbiin nuuf haa jiraachisu ammallee oromoon hayyoota akkanaatiif beeytota akkanaa nuuf haa oomishtu rabbiin keenyallee nuuf haa kennu kanaaf gaa ilmoo teenya tanaan dhugumatti ilmoon teenya tun dadhabbii hedduu dadhabdee dhugatti har'aan tana dardarri keenya kan kaayiroo keessa jirru maalirra akka jirruu fi eessa akka olluu fi eessa akka bulluu nuti hundi keenyaa waliin beekne jechuudha. Duba ilmoon teenya tun yoo laalan ilmoo daa'imaa har'aan tana yaaddee kitaaba kana baaftee nuun gawwisi haa galatoomuun jaanii ammallee kana caalu nuti si bira jirraa si wajjiin jirraa kana caalullee akkuma reefuun tanaas ganamaa sirraa dubbatametti akka qopheessitu nutis warri ammaan tanaas keessa jirru warri nu caalaa waan hedduus beekan anaas dabalatee hedduu jira seenaan oromoo barraa'een dhumu hin barrooyne amma duree seenaan oromoo hin barrooyne gabrummaan nu dabooltee nu cuqqaaltee nu awwaalte akkuma amma jennu kanatti rabbiin kaaliini kan uume gabrummaa tanan jalaa nu haa baasu kanaaf gaa isin dheeradheetiin jira galatoomaa wanni dubbannu silaa hedduudha garuu yoo waan hunda ni dubbanneenne yeroon nuun fuutu ilmoo teenyaan galatoomii nuuf jiraadhu jaanan qara kiyyaan hayyee galatoomaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وقليانتين جوليتين المانكين أسكيس جرتن قويا أكنا كنا قويا لغاتي بايك آلي تهكنا guyyaa ilmi oromoo tokko qeerroon oromoo tokko biyya kana keessatti jireenya kana keessatti kitaaba hagana ga'u barreessee maxxansee nu dhiheesse dhuftanii irratti argamuu keessaniif duraan dursa galatoomaa isiniin jedha. itti aansuudhaan kitaabni kun barraa'ee jira maxxanee jira baasii itti bahee rakkinni ummanni oromoo nu qabnu asitti illee biyya keessatti illee waan keenna ka barraa'eef gatii kennuu dhabuudha. Namni yoo kitaaba banee dubbise malee waan hubatu hubannaa wahii argachuudhaaf barruu barreeffame addaan saaqee dubbisee laalee waa irraa xiinxalee hubachuu qaba. Kanaaf kitaaba kana hin laaffisinaadha itti rakkatee itti yeroo gubee dadhabbii isaa itti onnaa tahee kitaaba kana barreessee nu baase nu warra kaayiroo keessa jiruuf kabajaa guddaadha. Oromoon tokko baqataan tokko kaayiroo jiru kitaaba baase yoo nun jedhan yoo nulleen hanqanne maqaa nutti godhee jira gurra nutti godhee jira jechuudha. Kanaaf Siraaj haa galatoomu rabbiin isa wajjiin haa ta'uuti ammallee gara fuulduraatti jabaatee itti haa fufuun jedha. Kan biroo wanni guddaan nuti asitti wal yaadachiisuu qabnu guyyaa har'aa torbee garirraa adda ni beeytan hundi keessanuyyuu haalli biyya keenya keessa maal keessa akka jiru garam akka deemaa jiru hedduu nuhii miti warra biyya jirullee kan wallaalchisa ta'uu isaa argaa jirra. Dheengadda obboleessa keenya Jooharritti wanni aggaamame waan salphaa hin turre saniin qabatee warri qophaa'ee baangaa fi yookaan billawa gurguddaa fi shugguxii fi waan adda addaa qabatee ilmaan Oromootti bobba'ee lubbuu nama hedduu baasuu bira kutee Oromoo waliin dha'uudhaaf dhaqanii qabeenya warra kiristaanaa gubuudhaan Oromoo Islaamaatu sirraa gube jedhanii nu laaqaa turan. Maaliif laaqimsi kun argamee jennee wal gaafanna.
moofsobne mootummaadha caasaa qaba tika qaba humna waraanaa qaba poolisa qaba wanni inni to'achuu hin dandeenye hin jiru garuu waanuma kanaafuu gargaarsa kan tahee namatti mul'achuu isaati kun ara ifa bahee jira homaa waan shakkinu hin qabnu maaliif Jawhariin qofaa miti kun obboleessa kenna innu lammaan Magarsaa leenti dabalamee jira lubbuun haa jiraatu malee innis ar'a bakka ilmaan Oromoo itti rakkatanii itti jilbeeffatanii ummata isaaniitiif falmanitti as deebi'ee jira jechuudha wanni itti nutti hin deemaa jira waan salphaa miti waan gabaabaa tokko isin maqaadha waggaa 27 dabre OPDO'n yoo walgeet otoo arrabsinu otoo waan fene jennuuni walgahii isii afaan ofiitiin geggeeffataa turte abbaan fedha keessa jiraate dhiise afaan ofiitiin geggeeffataa turte guyyaa tokkotti eda'ama je'anii guyyama tokkotti fiiganii gadi bahanii afaan amaaraa malee hin ta'u jechuudhaan afaan amaaraa afaan walgahii godhatan kun yoo waa agarsiise ji'oota as deemu kana keessatti afaan Oromoo kanaa hamma dandahame tokko gadi haquu fi dhabamsiisuudhaaf waan irratti hojjetamuudhaaf lafaa ka'e fakkaata kana waan ta'eef hundi keenya ilmaan Oromooti bakka jirru waan kana haa beeynu itti haa yaannu obboleeyyan keenya ka qabsoora jiran kana yoo xinnaate moggaa isaanii haa dhaabannu yaadaanis ta'u yoo sheerillee goone waan isaan laalu irratti footoo isaaniillee yoo baay'ifneetiin diinaan mataa dhukkubsine namni hunduu feesbuuk gubbaa oolaa akkanumaan cal jennee harka dachaafannee dubbifnee taa'uu osoo hin ta'in ummata kanaaf jiga haa baanuu guuza haa baanuu haa gargaarru isiniin jedha Oromoon tokkummaa isii barbaachise umrii keenya guutuu kanuma dubbataa baane hanga tokko wayyoofne dhugaatti warri amma akka aaddeeteen waliin jiru tanaaf anaa yeroo qabsoo jalqabnu nama kennaan bar ati Oromoo jechuudha dadhabne yoo ati Oromoo jenneen nuti Oromoo jenneen abboo akkanaan hin jedhin nuun jedha warri arra qabsoo tanaaf wareegama hadhaawaa kafale hundi isaa Oromoodhaan hin jidha abboo ani Oromoo miti ka islaama ta'an islaama jedha ka kiristaana ta'an kiristaana ofiin jedha kun gochaa abbootiin lafaa gochaa fiidaalonni amaaraa nurratti hojjettetu saniin nu ga'e ar'a kana nuti deebisuudhaaf bifa haarawaan bifa baay'ee haaraa ta'een nuti deebisuudhaaf deemamaa jira kana fudhachuun qabdu Oromooni haa jabaannu haa qabsoofnu injifannoon ka ummata Oromooti. Arra deebiidhaan manguddoota kennaa ulamaa'ota kennaa fi qabsaa'ota kenna kanaaf haamilee yeroo takka arra deebiidhaan ergaa gabaabduu warri ijoollee qabdan ijoolleen teessan karaa makiinaa gubbaa baatetiin warri koreen naamusaa achirraa qabdee deebiste ijoollee teessan of biratti qaba tasa isin harkaa baduu balaan irra ga'uu mala waan ta'eef itti aansuudhaan kallattimaan kitaaba kana qola isaatu irraa biintamaa ija keessan duratti hundi keessan bakka jirtan yeroo tokko ol ka'atii haamilee manguddoonni kennaa itti dhiyaadhaati yeroo tokko haamilee imala diddaa gabrummaa sadaasa 30 bara 2019 biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo keessatti uummata Oromoo bal'aan eebbifamee jira imala diddaa gabrummaa eebbifamee jira haamilee Egaa kitaabni imala diddaa gabrummaa dargaggoo Siraaj Sabaatiin barraa'ee sadaasa 30 bara 2019 biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo keessatti guyyaa irraa uummata Oromoo biyya Masrii jiraatuun eebbifamee jira yeroo tokko ammallee Siraajiif haamilee
ulfaadha galatoomaa nu ta'a. Itti aansuudhaan ulamaa'ota kennaa, manguddoota kennaa, qabsaa'ota kennaa, haasawaa bareedaa, eebba bareedduu tanaa hagammaa nuuf godhan hamileedhaan gara bakka isaaniitti nu simadha. Hamileedhaan shab rab shab rab shab rab shab rab shab rab shab rab.